በአማራ ክልል ላይ የታየ ያለውን ሁኔታ ወደ አዲስ አበባ መግፋት መፈለግ ነው። የጽንፈኛ ተወካይ ወይም ደግሞ ባለቤት አድርጎ ለመፈረጅ የሚደረግ ጥረት ነው። ከተማችን ላይ በምንም አይነት ኮሽ ማለት እድል ልንሰጥ አይገባም። እነሱ እንደሚሉት መበጥበጥ አይደለም። ጄቁምሳ ሆኮራ ናኖ አማራ ከሰቲ ታሁ ጅሩ ካራ ፊንፊኔዳ አሳርኪሱዳፍ ወራ ያሊ ጎዱ ፊዱ ሚቲ ሸኮይሳ ኢሳ ኢትን ዲፍኑ ጃዊስኒ ናኖ አማራ ከሰዩ ኒበደማሌ ፊንፊኔዳፍ በካን ቀባቱ አዳነች አበበ አከሱማ ሀላ አማናኑ አማራ ከይሰጅሩ ራያ ኢትሰ ብያ ሀርካ መጋሎን ሄዱን ገሌ ጅራ ሆጋና ለብሲ የሮ ሙደማ ከናኑ አማራት ነገያ ከበቺሳ ጅሩ የሮ ዱራቲ ፊ ኢብሰ ከኔት ጅራ ሜ ማልቱ ታሚ ወሪፋኖ ሆ ማል ጀቻ ጅራ አከሱማ ሀሊ ናኑ አማራ ከይሰጅሩ ማል ፈካታ ፋኖን ወጋ አፉር ሂያቴ ጉያ አፉር ከይሰቲ አከነተሁ ከንጀሩ ቢፋዳዳቲ ሙዲ ተቀበታ ጅራና ሶሻል ሚዲያ ረቲ ፋኖ ከን ጨብሴ ራያ ኢትሰ ብያ ቁፋቢቲ ፋኖን ኦፊሳቲ ወልቲ ዴቤቲን አካ ዳራ ወልጎዴዳ ሜካና ወሌን ላላ أنا أبدو موبايل براي بقرر بيدان قرر channel لك يعرفتن سنجرا علينا إنه أمارا كان جويسة أما مكان إسا كجويسة تأتي تجرا فانو را جويسة وان كنا مكالي كنا جروه دو دانيل كبريت ديماني أما تناس في كتب بيلي سا كان قرر جرو متنسو جويسة وان جرا مكان تفاجأ دمات جرا سامتو تا جويسة أكو مقالتي جزان هرا أولتين بلتو فكنا في غافة درا وراتي جراهيني جونتا سيجيب جونتا مكاجرا مكان توريكا أكو مسنو يارتني arrantana warra Tigray maqaa kana waamuun yakka jechuudha mootummaa keessa taa'ame jechuudha jechuun akka yakkaatti ilaalama fakkeenyaaf maqaa itti wal balleessuudhaaf moggaafame akkam fayyadamne ka jedhu fakkeenyaaf gaafa marii araaraa irratti godhatanidha ka isaan tuman ammantana ammoo jawwisa kan jedhamu moggaafamee fi jechuudha jawwisa jechuun gowwaa akkanumatti waa butatu jechuudha yookiin nama fakkeenyaaf akkanumatti fedhuma keetii mana kee ol nayxeefaa hiika isaa yeroo kennan akkasiidha ka dhiifama mana kee ol galchitee fakkeenyaaf yookiin ati nyaachiftee faa sumaa kana faa si miidhuu jechuudha. Walumaa gala waanuma akka gartee isaan sigibgib juuntaa jedhanii waanuma akkasii jechuudha hiikni isaa hattuu jechuudha. Hattuu nama akkana waa butateetiin fiigu nama akkanumatti wanni sun yookiin wanni fudhesan karaan kun na baasa moo nan baasu osoo hin beekne akkanuma butateetiin fiigu jechuudha. Jawwisa jechuun hattuu gowwaa jechuudha gabaabdumatti. Jawwisa jedhameeti jira ka amma booda jawwisa jedhanii isinis. Duuba jawwisni waggaa afur guutuu hidhate. Asaamino tsigeetu hidhachiise isaan kana ka ijaare amman tanallee birgeedii asaamino tsigee jedhaniiti kan isaa waamaatiin jiran akkuma isin quba qabdan jechuudha. Birgeedii asaamino tsigee jedhanii kan gartee isaan akkasitti waamaatiin turan kan waggaa afur san hidhate san bira dabre ammoo carraa warra Tigraahii waloluu argatanii kan meeshaa gurguddaa haga paarlaamaa irratti fakkeenyaa fi muummichi ministeera Abiy Ahmad dubbatee ture kilaashiin gurraachi kan yeroo duraatiif raayyaa ittisa biyyaa kumaandoo qofaadhaaf galchinetu faannoo harkatti mul'ate kan jedhu paarlaamaa irratti dubbatee ture jechuudha. Akkasitti hidhatan jechuudha sababa gartee raayyaa ittisa faannoo baalee juuntaa balleessina jedhuun gaafa san jechuudha. Uummanni akkasitti hidhateetiin akkasitti saamaatiin bahe suni waggaa afur guutuu hidhatee shaakallii garagaraa godhee hatta eeltiraanis leenjee jedhama. Amma irra guddaa kan shakkamu eeltiraadhaan leenjee jedhama. Eeltiraadhaan leenjii fudhateeti ammayyuu kan gartee waan kanatti jiru jedhameeti dubbatama. Kan akkasitti leenjee dhugaa dubbachuu fi sodaa guddaa uume. Beekaa hamilee uummata keenyaa hin cabsinuu fi malee asirratti yoo dhugaa feetanan haga amma dura hedduu sodaachaati turre. Maaliif jennaan naannoon Amaaraa guutuun harka isaaniitti galee jira yeroo gabaabaa keessatti furgaanii dabra birhaan ga'an jechuudha. Duuba haala akkasiisan keessatti ammasii hidhata gartee warra biyya bulchaatiin jiru keessaa qabu akkasuma Oromiyaa keessatti Oromoon hidhannoo harkaan qabu. Amma fakkeenyaaf sabboontonni hedduun akkamitti gartee mootummaan wajjeesaatiin jiru waliin innuu faannoodha akkamitti gartee faannoon kun haa badu jettanii faannoon guddaanuu isaa kan gartee masaraa san keessa siidaa abbaa keenyaa ka isaan jedhan Minilik Haile Sillaasee achi keessa kaayee fi akkasuma gartee sirna isaanii gadi deebisuudhaaf akkas godhee fi ka jedhu gorsaan isaanii warra fakkeenyaaf walumaa gala warroonni amaneetiin ofitti dhiheenyaa waliin hojjetaatiin jiru isaa kan jedhu namoonni hedduun nu qeeqan jechuudha. Garuu warri kuni osoo akkasumatti gartee konkolaataa as dhufee akka gartee gaafa wayyaanee san humna ajaja gartee loltummaadha dhugaa dubbachuuf dho'isaadhaan ajajaa qabaatuun oolu jennee shakkine garuu wanti ajajaan qabu haguma gartee eeltiraa irraa waa fudhateetiin dhufu sanii natti fakkaata. Haala akkasii saniin dhufee osoo gartee akkasitti wal ijaaree akkasitti yoo gadi dhufee mee tilmaamasin. Oromiyaa kana keessatti bakka biraa dhiisaa Oromiyaa fakkeenyaa fi iddoodhaan garaagaraa keessatti isaan hidhataniiti jiran. Mana amantii keessatti fakkeenyaaf isaan wal hidhachiisu, mana abbootii amantii keessatti wal hidhachiisu, waa dho'ifatu. Naannoo Finfinnee kana guutuu hidhannootu jira. Waggaa afran kana qophii guddatu ture jechuudha. Wanni kun waan salphatti ta'e miti tarii hooggansa dhabuu danda'an. Garuu waan salphatti taa'amee miti jechuudha kun. Haala akkasiisan keessatti yoo gadi dhufanii carraan jiru, carraa oppodii wallee namaan kennanii faannoo taatee buluu qofaa jechuudha.
Kanaafidha nuti mootummaan faayidaa ofiitiif godhuu danda'a. Nullee ammoo faannoon baduun faayidaan keessa nuuf jira jechuudha. Sirna saniif namaa miti. Fakkeenyaaf as keessatti ammoo uummanni Amaaraa ajandaa biraatti siin kutuufi miti. Uummanni Amaaraa uummanni miskiinni nagayaa baay'ee miidhamee jira. Uummanni nagayaa fakkeenyaaf amma lola kana keessatti akka jedhamutti jechuudha. Naannoo tokko keessatti lolli taamechuun sanuu lolli kun fakkeenyaaf magaalaa keessa dhukaafama. Hoteela keessa taa'ameeti dhukaafama. Akkasuma gartee naannoodhaan amma fakkeenyaaf Gondar iddoon daawwiidhaaf gartee hattaa kan gaafa Xaaliyaan illee hin diigamintu amma biltsiginnaadhaan diiga akka warri jedhu san illee yoo ta'uu baatte lolli kun magaalaa keessatti taame akka warra Tigraay san gartee jaalala magaalaa ofii qabaatanii jaalala uummataa qabaatanii magaalaa keessaa hin baqanne jechuun magaalaa keessaa bahanii baadiyyaatti lola hin geessifne yookiin bosonatti hin goone magaalaa keessa ta'aniiti dhukaasaa turan jechuudha haga amma gartee kumaandoo poostiin labsamee itti eegalan kana jechuudha. Bakka akkasiisan keessatti duuba fakkeenyaaf nagayaa kabachiisuudhaa fi uummanni nagayaasii tarii qabeenyi tokko tokkos hedduun barbadaa'uu danda'a jechuudha. Amma haga ammaatti kan infoormeeshinii qulqulluun achirraa bahuu hin danda'u waan ta'eefidha. Duuba haga ammaatitti magaalonni jaha gara qophii keenyaatti as deebina. Magaalonni jaha harka raayyaa ittisa biyyaa galteetti jirti. Gondar fakkeenyaaf magaalaan akka gaariitti isaan keessatti humna isaanii jabeeffatanii naannoo baadiyyaa san guutuu to'annaa jedhaniitiin akkasuma magaalaas qabanna jedhaniitiin himaatiin turan Gondar turte. Magaalaan tun magaalaa guddoo naannoo Amaaraa keessa jirtu keessaa isii tokko jechuudha. Gondar guutuma guututti harka raayyaa ittisa biyyaatitti deebitee jirti. Kana jiraattonni illee mirkaneessanii jiran jechuudha akka BBC'n achirraa dubbise. Akkasuma har'a kumaandoo poostiin yeroodha kan achi keessatti hojjetaatiin jiru har'a ibsa baaseen magaalonni jaha faannoo jalaa nagaya baatee borurraa hojii idilee isittiin deebiti. Fakkeenyaaf balaliin xiyyaaraa kan garasitti addaan citeetiin ture borurraa ni eegala. Uguroonni kunniin kakaan fakkeenyaaf hojiidhaan idilee namni socho'u fakkeenyaaf makiinaan akkasuma agartee xiyyaarri hojii mootummaadha wantoonni garaagaraa hojiittiin deebi'aadha. Garuu ugurri tursiifamu ni jira. Fakkeenyaaf baajaajii fi motora ala makiinaadhaan ni deebi'a jedhameeti jira. Haa ta'uti sa'a takka booda eenyuun socho'uu hin danda'u jechuudha yoo gartee fakkeenyaaf nama fayyaa hatattamaan waan tasaa isa mudate yoo ta'e fi akkasuma gartee qaama mootummaadhaa taate malee kan biraa tokkollee nu hin socho'u kan biraa tokkollee nu agalgilootiin biraa tokkollee nu hin kennamu jedhameeti jira. Akkasuma wanni akka hiriiraa walgahiin walitti gartee gurmaahaniitiin waan akkasii uummata gartee daangessuu jechuun amma fakkeenyaaf cufiinsa karaa cufiinsaatu ture fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessa jechuudha. Wantoonni akkana kunniin kamiyyuu hin hayyamamu jechuudha ammallee magaalota jahan kana keessatti wanni kun kan amma ammatti abdee taatee deemaa haga ammaatitti ammoo kan godhame kana jechuudha. Magaalonni jahan tunniin hootaminni magaalaa Bahardaar magaalaa guddittii biyyattiiti akkasuma Dabra Maarqoosiif Dabra Birhaan Laallibalaa Gondarii fi naannawa Shawaaroobiiti. Naannawa Shawaaroobiiti kana fakkeenyaaf bakka isaan gartee kiiloomeetira 400 itti lakkaa'ataa turanidha. Walumaa galatti amma magaalonni jahan kunniin waan bubuutuuf funaanuu malee bilisa baatee jirti kan jedhu isaan ibsa kennaniiti jiran. Haa ta'uti ammoo kan magaalaa Gondar hatta jiraattonni illee akka dhukaasni hin jirre akka raayyaan ittisa biyyaa fakkeenyaaf naannoo magaalattii keessa bal'inaan socho'aatiin jiran akka gara dhukaasni akka hin jirre mirkaneessaniiti jiran jechuudha. Faannoon guyyamaa afur keessatti waan isin ajaa'ibsiisu hidhannoo haga naga'u hidhatamee kan haga takka sodaatamaatiin ture. Akkuma isaanuu jedhan marii albaadha waan ta'eef wanni amma fakkeenyaaf amma isaan harkatti kana fi olola qofa jechuudha. Ololaan ammallee waan guddaadha kan isaan hafarsaatiin jiran garuu dhugaan lafa jiru magaalonni jahan kunneen amma gara amma fakkeenyaaf Bahardaar magaalaa guddittiin biyyattii fakkeenyaaf achi keessatti illee humna guddoodha qabaataa turanii garuu amma irra guddoon raayyaa ittisa biyyaa harkatti kuftee jirti moggaarra waan akkas bakka takka takkatti dhukaasni akka deemaa jirudha. Walumaa galatti magaalonni jahan hatta Laallibalaa ka haga dhumaatitti gartee akka turistoota gartee naannoo san jiruuf akka eegumsi godhamu jedhaniitiin ibsa kennaa tura warri faannoodha akkuma isinuu yaadatan jechuudha. Kuni hundinuu gadi dhiisaniiti amma ammoo isaan siltaawii fagaadhaaf gadi dhiifnedha. Siltaawii fagaa ni beektanii fakkeenyaaf akka uummanni keenya miidhamneef akka qabeenyi keenya barbadaa'uneefidha. Garuu wantichi ammayyuu iddoo tokko tokkotti magaalota jahan kana keessatti illee bakka dhukaasni itti jirutti uffata duraan uffatan san ofirraa baasanii darbaniiti uffata nagayaa uffatanii akkas bakka adda addaa hoteela keessaa iddoo garaagaraa keessaa magaalaa keessa riphee loltummaa godhatan jechuudha uummanni jechuun warri amma jawwisaa kun jechuudha. Jawwisni amma magaalaa keessa riphee lolaa godhateeti magaalaa keessatti dhokatee haala akkasiisaniin jechuudha. Dubartoota keessaa ijoollee keessaa dhukaasaa jira jechuudha. Duuba sababuma kanaatiin jiraattota irraa akkasuma gartee uummata nagayaa miidhaan guddaan akka dhaqqabeedha kan dubbatamutti. Lolli haga naga'u magaalaa fakkeenyaaf amma torbaan kana keessa lola guddaadha kan taame. Waan kana keessatti dhugaa dubbachuu fi
hedduu ummata isaanii turaab godhanii jiran jechuudha. Akkana keessatti ammoo uummanni isaanii diiyaaspooraa fi warroonni bakka Niitoorkiidhaa jiran keessattuu warreen Oromiyaa Finfinnee kana keessa jiranii ummata isaanii turaab godhanii jiran cubbuudhaan jechuudha. Ummata miskiina ka waan kana keessa hin jirre jechuudha. Maaliif jennaan dhugaa itti fakkeessan fakkeenyaaf akkuma waan gartee wanni kun salphumatti bar gaafa dheengadda gartee Shawaaroobiitti geenna jedhan san akka waan salphumatti gartee akkamatti miilumaan yookiin minibaasimaan deemanii waan akkasitti istiraateejii addaatiin warri Tigraahiyyuu akkasii konkolaataa dhufeetiin humna meeqa ofirraa facciseetiin achi gahee of duuba deebi'e saniyyuu isaan ammoo salphumatti bis kana booda ogguu isaan akkasitti jedhan dhugaa dubbachuu fi nuti hundi keenya rifannoota keessa turre jechuudha. Jechuun waan biraa yookiin mootummaa keenyaa dimokiraasii kan hojjeesaan jiratu jalaa cabaa fi miti beeki. Kabaxaan maxifoo shaalal jedhan osoo ati fakkeenyaa fi jeedalaan badduu jettu yoo yeeyyiin sitti dhufte fakkeenyaaf akkam yoo osoo ati gartee jeedalatu fokkattuudha osoo ati jettu yoo yeeyyiin sitti dhufte fakkeenyaaf akkam kanaafuu hedduu takka nama rifachiisee ture jechuudha haga guyyoota dabran kana keessatti jechuudha. Haa ta'uti amman tan ammoo tarii uummanni nagaa miidhamuu danda'a qabeenyi tokko miidhamuu danda'a amma bittinnaawaa jirti fakkaata gabaabdumatti guutuu qulqullaan jechuu kiyyaa miti ammas haga tokko wal waraansi numa jira dhukaasni iddoo takka keessatti numa jira jechuudha magaalota jahan kana keessas ta'e akkasuma magaalota biraa kan isaan qabatan amma magaalota gara bahaa fi kibba bahaatitti jechuudha kan isaan baqatan jedhama irra guddaa Gondar tuni ka bosona qabdi jedhama bosona Gondar faadha kan isaan seenan jedhama tokko karaan faayinoon ittiin baduu dandahee akka jedhama jirutti jechuudha raayyaa ittisa biyyaa qofaan osoo hin ta'in ofii isaatiin wal afaan deebi'ee daaraa wal godhaa turedha karaa TikTok kanaan marii taamu tokko viidiyoo tokko iskiriin rikoordi godheetiin ture warri YouTube garuu waan akkana kana ni eega waan ta'eef asirratti isinii maxxansuu dhabe malee isaan keessa fakkeenyaaf namoonni tokko kan dhugaa dubbatan jira akkasitti gartee booyaa waanoon akkana ta'e akkana marfame akkas jechuudha afaan tokko dubbatu tokko fatu akkaataan itti waliin socho'an jechuudha bakka isaan hedduminaan jiraatan akkasitti itti marfamee guutumatti akka murruq ta'anidha. Duuba raayyaa ittisa biyyaa qofa osoo hin taane ofii isaaniitii walii garagalanii ofii isaaniitii akka wal dhukaasanidha. Inni kaan walumayyuu wallaalee kun kanaa kun yookiin basaasaadha kun kan mootummaa wajjin hojjetu jedheetan ufuma walitti dhukaasaa daaraa wal godhaa. Cubbutu keessa jira dhiiga nama meeqaa dhangalaasanii jiranii waa meeqa hojjete faanoon waggaa shanan kana keessatti yaa jira kenna. Dhiiga miskiina meeqa bar kan naannoo Oromiyaa dhufee Benishaangul seenu kana qofaami naannoo isaanii keessatti uummata jiraatu uummata akka Qimaanti uummata akka gartee agawaa saboota gartee isaan keessa jiraatu kanneen keessattuu kan kuush kana miidhaa akkamii akka gaggeessa yaadadhaame. Duuba faannoon haala sanii raayyaa ittisa biyyaa qofaa miti ofii isaatii walii garagaleetiin daaraa akka wal godheedha kan dubbatamaatiin jiru jechuudha. Kan Abiyyi ijaaretu jira akkasuma gartee kan mootummaa naannoodhaallee ijaaree akkasuma uffata kanatti uffiseetiin godhaa jirtu jira. Faannoon uf quban qabni kan kiyyuma jedheetiin inni eegu birgeedii hedduutu jira jedhan achi keessa gartee kan mootummaadhaan kan mootummaa kana deeggaru kan gartee faanoo kana dhahuudhaaf duraanumayyuu qophaa'eetiin jiru kan iccitii isaanii kana beeku isaan kan jechuudha guddaa kan daaraa godhe jechuudha. Haala akkasiisantu jira jechuudha. Walumaa galatti faannoon waggaa 4 akkasitti hidhate salphumatti guyyaa 4 keessatti akkasitti bittinnaa'ee jechuudha. Jawwisni kuni gara saamichaatiin saamicha guddaadha kan inni geggeesse naannoo Oromiyaa qofan seenaa kan inni zarafu naannoo Oromiyaa qofan seenaa kan inni gartee waa balleessu achi keessa illee jechuudha. Manneen hidhaa garagaraa cabsanii fakkeenyaaf namoota wanjala gurguddaa dalagan akkasuma miseensota isaanii kan gaafa duraa hidhaman hunda hedduun isaanii akka manni hidhaadhaa cabee hidhaadhaa bahanidha akka saamichi guddaan geggeeffamedha. Naannoon Amaaraa walumaa galatti baay'ee barbaadoite jechuudha. Duuba kuni waa uummanni nagaadhaa akkasitti miidhamuun hedduutu akka garaa nama nyaata. Hundaafiyyuu kana hundaaf an akka kiyyatti kan waan kanaaf uummata saaxilee jawwisa kana jechuudha. Tole hayyeemee Adaanech Abeebee hoo jawwisa kanarratti maal jette waa'ee Finfinneetiin wal qabate jawwisni akkuma isinuu yaadattan Bahar Daar Gondarii fi maalitti aansee bakki abdii isaaniidha bakki yeroo garagaraatti hamatamu akkasuma bagartee iddoon itti tarkaanfiin garagaraa keessatti fudhatamaati jira hidhatti guuramaatiin jiran jedhameetiin gabaafamaatiin jiru haga ammaatti nama 14 jedhame kan hidhame jechuun kan warri mootummaa gabaaseedha achi ta'uu danda'a nama 14 jedhamanii jiran 14 kun beekaa gurguddaa qaldanyaa jechuudha. Mee kana keessatti iddoon naannoo Oromiyaadhaa iddoon hedduullee jira kanumaan akka Finfinnee kanatti sodaatamu kan isaan akka malee keessa wal ijaaranii manneen amantaa keessatti iddoon manneen amantaa abbootii amantaa keessatti iddoo garaagaraa keessatti hidhannoodhaan waan adda addaatiin wal ijaaranii jeequmsa kaasuudhaaf qophaa'an jechuudha. Haa ta'uti mee kan Finfinnee kanarratti maal jette Adaanech yeroo hedduu isaan mataa keessa dhahuudhaan kan isiin beekamtu obbodiyootaatuyyuu jabduudha dhugaa dubbachuuf Adaanech tun gara isaan dhahuu irratti hedduu dubartootatu irra jabaadha warra kanarratti jechuudha warra kanarratti dhiironni keenya yeroo hedduu jala akkas shulluquu barbaadu warra kana dubartootatu irra jabaadha gara warra dhahuu irratti yeroo hedduu mee waan Adaanech jette kana mee dhageeffadha. ጸረ ሰላም ኃይሎች ተስፋቸውን ያልቆረጡ ሁሉ ጊዜ የሚመኟት ሁሉ ጊዜ የብጥብጥ አውድማ ሊያረጓት የሚፈልጉት አዲስ አበባ ነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ብዙ ሚና አላት ሀገር አቀፍ ሚናዋም ትልቅ ስለሆነ የኢኮኖሚም የፖለቲካም
የማህበራዊ እንቅስቃሴውም ማዕከል ስለሆነች የዲፕሎማሲውም ማዕከል ስለሆነች የሚዲያም ማዕከል ስለሆነች አዲስ አበባን ይመኛዋታል። ይሄንን ይሄ አመራር ተጠናክሮ ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ አለበት። አንዱና ወቅታዊ ሁኔታው farreen nageenya warri abdii hin kutanne warri yeroo hundayyuu kan isaan gartee booressuudhaaf jeequudhaaf fi barbadeessuudhaaf kan isaan irratti karoorfatan Finfinneedha. Finfinneen jiddugala biyyattiidha, jiddugala misoomaa, jiddugala guddina biyyattiidha, addunyaadha, kan miidiyaadha, kan waan hundaa kan dippiloomaasiidha, waan taateef jecha magaalaa Finfinnee kana irratti kan isaan xiyyeeffatanidha. Maafaratti hojjannaa ka jedhu irratti dhageeffadha. ቅድም ሲነሳ እንደነበረው በአማራ ክልል ላይ የታየ ያለውን ሁኔታ ወደ አዲስ አበባ መግፋት መፈለግ ነው። ሰላም ወዳድ የሆነውን ከህዝቦች ጋራ በሰላም በመኖር ተዋዶ ተጋምዶ የሚኖረውን የአማራ ህዝብ የጽንፈኛ ተወካይ ወይም ደግሞ ባለቤት አድርጎ ለመፈረጅ የሚደረግ ጥረት ነው። ታቴ ናኖ አማራ ከሰቲ ተሃማቲ እንጂሩ ካና ከራ ኢቲን ፊንፊኔ አስፊደም በርባዱዳ ኡመታ አማራ ከን ገርቴ ሰባፊ ሰብለሞታ ወሊን ኡመታ ገርቴ ፊንፊኔ ዳቲ ወሊን ነጋያዳን ገመቹዳን ጃላላን ጅራታቲ እንጂሩ ካና አባ ዋን ካና ገርቴ ዮኪን ሰፖርታ ዋን ካና ነማ ዋን ካና ደገሩ አከሱማ አባ wanjala kana sinfanyummaa kana furani ummata Finfinneedha ummata Amaara kan Finfinnee keessa jiraatu kanaan walitti hidhuudha barbaadu abbaa gartee sinfanyummaa kanaati godhuudha barbaadu የህዝቡን ሰላም መበጥበጥ በአንድ በኩል ሳያንሳቸው በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ የዚህ እንቅስቃሴ ደጋፊ እንደሆነ ለማስረዳት ይጥራሉ። ስለዚህ ይሄንን መከላከል ከህዝቡን ጎን መቆም ከዚህ አመራር ያስፈልጋል። ህዝቡንና የጽንፈኛውን ኃይል ነጥሎ ማየት ይገባል። አንድ የመጀመሪያው። ሁለተኛ ከኛ የሚፈልገውን ድጋፍ ሁሉ ጊዜ ስናደርግ እንደነበረው ማስቀጠል ይኖርብናል። ሶስተኛ ከተማችን ላይ በምንም አይነት ኮሽ ማለት እድል ልንሰጥ አይገባም። እነሱ እንደሚሉት ኑቲ ዋኒ ጉዶኒ fakkeenya fi amaraaronni bulchitoonni kunniin jechuudha warra jawwisa kanaafi warra gartee finxaaleeyyii kanaafi uummata nagayaa adda baasanii beekuudha. Akka isaan yaadan san magaalaa kana nagaya magaalaa kana booressuu fi baxabbaxuu miti. Shokoo isaa takka waa hima saniitii kan wal qabaatu hafuurri takka mee sirraa bahin jettu haati fakkeenyaaf yeroo ilmoo tumtu dur hin boo'infaa jiran jechuudha. Hafuurri tokko akka bahu shokoo isaan takka akka dhagahamu hin hayyamuu hin qabnu kan jedhudha. Dhugumatti jechuun Adaanech yeroo hedduu likki itti muudha. Isii fi Shimallis. Shimeen garuu Oromootti illee akkasuma dhugaa dubbachuuf Shimallis Oromoolee akkasumatti itti cabsaa. Garuu Adaanech warra kana likki itti muudhaan isaan keessa teessee dhugaa dubbachuu fi taakkalaa uumaa Oromoodhaaf waa hojjetu iyyuu isa ka diqqashu jala ushururu ture jechuudha gaafa bulchiinsa isaatiitti jechuudha. Afaan wanni jedhamu kun naannoo Amaaraa san caala Oromiyaa fi Finfinnee keessa warra ilaalcha kana qabu jechuudha. Naannoo Finfinnee ka jedhamu kana Shaggar City jedhamu kan isaan irraa bu'aatiin ba'an kana jechuudha. Magaalota gartee naannoo Finfinnee jiran kanneen keessa akka gaariitti hidhanii hidhachiisaniiti jiran. Duuba haala kanaan faannoon guyyaa waggaa 4 guutuu hidhataatiin bahee kan lola Tigraahiidhaan kilaashii gurraacharraa haga funyaaniititti hidhatee guyyaa 4 keessatti daaraa ta'etti jira. Bifa bittinnaa'uuti jechuudha kan mul'ataatiin jiru. Kana yeroo isin jedhu guutuutti qulqullaan jechuu kiyyaa miti guddaa harka raayyaa ittisa biyyaatti galee amma dhukataniitiin dhukaasuu riphee loltummaa magaalaa keessa godhatee dhukaasuudha jechuudha. Ammaan tana kan mul'ataatiin jiru malee irra guddaa qulqullooyteetti jirti jechuudha. Naannoo Amaaraa kana keessatti kana qofaa miti fakkeenyaa fi meeshaalee garaagaraa meeshaalee gurguddaadhaan haga gahutti saammatanii kan isaan kuufatantu jira jechuudha. Kan isaan gartee walitti qabatantu jira gaafa lola Tigraay san ta'e jechuudha. Haga amma waggaa afran kana wal magaalatti qophii akkasiitu jiran jechuudha. Kun hundi jalaa kaan barbadaa'ee kaan ammoo gartee harka raayyaa ittisa biyyaa galee jira jechuudha. Dheessanii bira baqatanii jiran. Kana booda jechuun yoo onnee qabaatan bosona seenanii loluudha jechuudha. Yookiin ammoo harka kennatuudha. Kanaadha kan jedhamaatiin jiru jechuudha. Michi godhamaa fi jirullee jechuudha. Haa ta'uti warri hamileedhaa fi waan garaagaraati kan isaan jechaatiin jiran amma kiiloomeetira 100 fi maalii lakkaa'uun sun hafee wanti jedhamaatiin jiru amma waan hamilee ofittiin horan qofa olola adda addaati jechuudha kan godhamaatiin jiru. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti waliin deemnutti nagayaan naa tura.